ishina faarsiti abjuudii kadhabdeef odumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gareen tunniin numaa jedhamu isaan namoota 7 turan. Isaan kun hojiin isaanii nama saamuu fi nama miidhuudha. Wayita karaa deemanis xiqqaaf guddaa otoo hin jedhin hundaa saamaa deemu. Qaamni kamuu yoo itti dhufe isaan hin gaafatu. Kuni bartee isaanii ture. Faallaa kanaa immoo ijoollee nama 2tu ture. Isaan kun gara laafeeyyiidha. Hamaa namaa hin yaadan. Akkama boo nama lafa hin beekne fakkaata. Maal si gargaara? Waan dursa gaafatan dhiiftaman boodaa gaafatta. Eessarraa dhufte maqaan keen? Ani maqaan koo Guddaa jedhama. Gandi ani irraa dhufe immoo Odaa jedhama. Maali boo gandi Odaa nagaa hin qabu? Namoonni nu keessummeessin hunduu achuma himata. Dhiyeenya kana obbolaa keenya Guddaa waan ajjeesaniif namoonni hedduun ganda gadhiisanii gara ganda ollaa waan baqataa jiraniif. Namoonni hedduun ganda gadhiisanii gara ganda ollaatti baqataniiru. Maal gochuuf jedhe? Callisi asirratti kan muree murteessu anuma. Isin hojii isin kennameen ala waan biraa gaafachuu hin dandeettan. Walii galla. Kami obboleessi keenya hin dhageenye qaroo keenya gurra keenya dhaalaa kan jedhamu nyaatan. Baay'ee namatti dhaga'ama. Inni ilmaan ni qaba. Homaa miti hin boo'in. Waanuma muraasa nu obsi. Gaafiin isi gaafate deebisiif. Inni ilmaan nama qaba. Lakki 3 qaba. Yaa guddina du'a baqattee gara du'aa dhufte. Yaa gadameessa lafa ganda Odaa. Dhaliitumaas ergi isaan nuuf ta'an irbaata. Sanimi ajaan taate atummaan naan jiraat asiin boonaa numa waan gaarii hojjettanii gama fuula duratti kapitaalli keenya guddate isteetii takkaa miti ganda Odaalee ni qaban. Mucaan ammaa waa'ee obboleessa isaanii nutti. Galoo reediyoo waa'ee ganda Odaa dubbachaa jirti. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu du'a caalaan wal qabatee bulchiifni ganda Odaa hidhaaf ajjeechaa waan cimseef lammiileen ganda Odaa baqachuuf dirqaman. Ammuma kana duuti lammiilee ganda Odaa sa'aatiin dabalaa deema. Gandi Odaa akkatti yoo itti fufe duguuggaan sanyummaa isaanirratti raawwatuun isaa hin hafu. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya namoota ganda Odaatii baqatanii gama keessan dhufan abboomamaa fi qubsiisaa. Guyyo boriyoo rabbiin jedhe maatii koon bira deemee dubbisuun qaba. Gaariidha maatii ofii dubbisuun deemuu qabda. Maal ta'a yoo waliin deemnee dubbifne? Kenna baranaa hedduu namatti tola. Amma gama bultii keessanii deema. Borwaaree duratti hojii guddaan waan isinii kennamuuf qophiidhaan bula. Amma kaatanii deemuu dandeessu. Misa asii fi
Maali galoo dhimmi kun? Dhimmi kun dhimma ariifataadha. Ani boru ganama bulchaa ganda odaa waliin waan beellama qabuuf dhimmicha dogongora malee raawwachiisuu qabdi. Gaariidha. Ani yoomuu siin boonsa. Dhimmichi keenya bu'aa waliiniiti. Kun himiitiin barbaachisu. Akkana malee namoonni akka keetii osoo naaf baay'atanii maal ta'a laata? Akkam jirra kunoo galata rabbi. Atis maal ta'a osoo akkuma guyyoo waariyoo taate? OMN irraa sagalee kee dhageenye. Waan kana namni biraa dhagahuu hin qabu. Maal taaree barri isaa fagaateera. Amma ati namuma asitti dhalatee dhiigaaf qomoo qabu. Gama rabbiittis dhiigaaf qomoo ofii dhokfachuun gaarii miti. Yeroon eenyummaa keenya himnu. Isa anuun hin beeka sitti hin hime malee. Biraan hin dhoksu jedhe. Nama biraan hin dhoksu. Maal kanaatu beektaa? Barnoonni akkam? Bareedaadha kan barateef. Akkami qomoo koo? Amma ani isinitti mallattoo kennu. Homaa gochuuf hin yaala. Gochuuf hin yaalina. Amma gama lagaa deemuu qabna. Anaa dhufu dhiiga koo. Wal bira jettanii namatti toltu. Jamaal, amma keessummaa kana fuudhee gara manaa deemuu qaba. Kanaaf amma ati nagaan deemi. Hayyee rakkoo hin qabu deema.
Nagat. Nagat. Galgalo maaltu jira maatiin kee nagaa qabu? Nagaadha lubbuun jiraachuun guddaadha. Inni kanarraa hafe kananii jireenyaati. Maali rakkoon hammaataa jira? Amma kana dhiifnee gara manaa deemuu qabna. Kana malees waan addaa siif fideera. Arra maaltu nu qabate laata? Arra maaltu nu qabate? Biqilaa jari tarteertiin bisaan maal ta'e? Ani hin beeku. Ol yaanee alaallu. Baay'een gadde oolmaan irraa natti tolle. Dogongorri akka uumamu hin barbaadu siin hin jenne. Guyyaa tokko yoo namaa milkaa'e kaan immoo hin milkaa'u. Ani hin amanu sababa fudhatama qabu dhiyeeffadhu. Yookaan ammoo adaba guddaatu si eeggata. Amma boru ganamatti itti yaade. Biqilaa jari tarteertiin bisaan maal ta'e? Ani hin beeku. Ol yaanee alaallu. As ture ees deema bisaan? Gamana bittinnoo inni isa quqam. Bisa. 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 Bisa na vida. Darbaniiru. Amma wanni hunduu darbee jira. Ammas hin dabarre dubbiin laga lammaffaatti dhaqabuu qabna.
Deemuu qabna amma deemuu qabna deemuu qabna. Bakka deemuu qabna.
dhimma deemee walii galtee haala bareedaa ta'een xumuree dhufe. Kuni ammoo haala duraanirra bifa adda ta'e wayitiin dhufna. Kuni bulchaan ollaa kenna. Ganda odaa namoota isarraa gama keenya dhufan akka isaaniif keessummeessinu ji'a ji'aan akka herrega naaf kennan walii gallee jirra. Akkami dubbiin tun? Haalli nuti amma godhaa jirru keessummeessu jedhama. Callisi ati dubbii siif hin galu. Isin jidduu kana maal gumgumtu? Kana waan ta'eef akkuma dur isiniin jedhe amma xiqqaa malee humna jabaa horachuuf deemna. Amma gama gara bultii keessanii deema. Boroo ganama yeroodhaan iddoo kanatti argamuu qabdu. Bootee qabadhaa. Ariifat waan jette sanatti agarsiisime. Harmeen keenya garamaaf galgala waa'ee makee dubbachaa jiraatti. Abbaan keenya nurraa hidhame quufni ati duraan beektu sun amma hin jiru. Nageenyi ganda keenyaa hedduu nama yaaddessa. Amma kun obboleessa keenya harmee keenya irraa furee jira. Amma yeroo